waa tokko waan badaan naqin aadaa Oromoodha safuu Oromoodha gaafa jedhamu maakiyyee adda baafadhati. Fakkeenyaaf gurra iddoo 4-5 godhachuun aadaa Oromoodha. Uumaan heerii godhachuun aadaa Oromoodha. Waa walitti dhufne maa walitti fide jamma. Aadaa Oromoodha. No way. Aadaa Oromoodha kun. Na dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu waan barbaaddeen wanti jechuun barbaaddu dhaggeeffadhu. Anama fakkii gurra lama uradhee hin jira asii galee. Kuni miidhagummaa kooti. Aadaawwan wal qabatu tokko hin jiru. Gurra lama urachuun immoo Oromoo akka sabatti arrabsiisuus hin ta'u. Mataa kiyya miti faamilii tiyyalee arrabsiisuu hin ta'u. Waan faamilii kee arrabsiistee faamilii kee bira kuttee akka biyyatti siqeekuu fi kun tokko miti. Sigalee ammaati waan dubartiin jalaan uffatti sigalee. Bar waan warra safuu hin qabne warra uffatee akkamatti qullaa deemu kana dhiisi. Warra safuu qaburraa waan safuu qaburraa sojo. Waan jalaa waan namni nuu mana keessatti abbaan manaa qofti arkee uffatamuu qabu tokko aadaa biyya keenya duudhaa biyya keenya Oromoo hin beekta. Akkasitti uffattee deemtee argumaan yeroo godhachuun immoo aadaadha jetti. Suniif kun akkamii walitti dhufa dubartiin takka waan miidhaginaaf fayyadamtuufi sun akkamii walitti dhufamee walitti hin dhufu bara. No. Giftii ko sittin sin jaalladha sin kabaja meekaappii godhachuun fiilterii godhachuun kan faranjootaati keenya miti akkas taanaan. Kanaaf sun kakoo miti sin jennu. Kuni amma anamma fakkeenyaaf anamma lafatti gurraatti na dhaggeeffadhu anamma gurraatti qibaaba fakkaadha baay'isawwee garuu barbaadee as biratti godhadha kun immoo safuu Oromoo cabsuu miti Itoophiyaan guutuun gurraatti waan ta'eef Afrikaadhaan ani faranjiidha jechaan jiru ani Afrikaadha. Sigalee namni keenya sammuu keessatti waan fudhachuu qabu guys dhugaa dubbachuu waan gurraattis miti gana haa ta'u garuu dhaggeeffadha maaltu jira ni beektaa sammuu keenya keessatti namni tokko waan fudhachuu qabu dubartiin takka as biratti filtara godhattee teesse jechuun lafatti adiidhaa jechuudha miti nuti Afrikaadha nuti uummata gurraacha sammuu kana keessatti maa kana fudhachuu dhabdan waan barbaadde if miidhagsitee bireechitee haa teessu. Garuu sammuu kee keessatti wanti sitti beeruu qabdu tokko yoo jiraatte nuti uummata adii miti. Sigalee nuti uummata adii miti. Gan waan nu addeessu fayyadamuun haa bireennu jennetuma fayyadamna malee nuti uummata adii miti. Uummata gurraacha. Kun immoo waan ati gootee walitti hin dhufu. Udaan nyaachuun kun akkamii walitti dhufa aslan? Era miti makiye soburra dhaggeeffadhu soburra haturra sigala miti soburra haturra udaan nyaachuun hawayya. Wallahi wayyi hatu fasanarra wayya malee aboonni wayyi maal taatee? Ishi qol gaafiinsi gaafadha dubara durbummaa hin qabne fuuchuu fi dhiirri dubara durbummaa hin qabne fuudhi aadaa Oromoo amantii maal haasa'u gaalichi maal walitti laqaati badii tantee maan amanne amantii laal namni mataa hin jabaatiin. Na dhaggeeffadhu laal wanta amantee an balleessee jira garuu karaan ani itti fudhadhe sun karaa sirrii ta'e natti mul'ate garuu amma booda waan akkasiin godhu waan babbareedaan hin dhufu yoo jette gabaabsitee bar garuu ati ilaa ammaa badii kan kee fudhachuu diddeetuma mormaa jirta si garee. Maakiyye fataanaa jedha tobbooti ani naga waanan ta'eef ani hin fudhadhu ani si jammarii ani waaman si bakka waaman kabajuma keetiif hin dhufe giiftii kun laa dhaggeeffadhu ani kabaja keetiif hin dhufe iddoo guddaan siif qabaa. Yoomillee taananati bakka obboleettii gaarii naa ta'e bakka abbaa manaa kee munan jaalladhaa nan kabaja mucaan kun si jaallata si kabaja iddoo siif qabadiin bakka akkasuma bakka maaliif ammati utuuti dogoggortee waan fedhe goote utuuti nama jeeftee nama attuu taate waan meeqa taateeyyuu an sin jibbuan sin jaalladha waan tati atteefi mana kee dhufee hoon nyaata sirraa nyaadhee maakiin hattuudha jedhee anna sheennatti darbaan jedhan maakiin oseen sobdee maakiin hattuudha soba seennatti darbaan jedhan waanti tibooti hundumaa sitti argatan namni famdhaan ammaqaa kanaa yaamuun barbaadu namni kaakkaa nyaatee fammasurra haatee fammasurra wayi because hattuudha jedhamee namni bara na dhagee please hafixadhu amma haatee gaafa beekamu hattuutti beekama jechuudha because maybe toobatee jijjiiruu danda'a. Rabbiin illee ni araaramaaf. Garuu nama kaakkaa nyaate tokko namni nu akkamii waliin jiraatu danda'a nama sanii waliin if duraaf akkamii waliin jiraatu. Maaki nyaachuu koo dhiisuu adda baastee beektaa.
Kuna ummata adii nama tokkorra ummata sirra murteessaa jiru kana kijiba akka mana nama no. Ummati maal beeka waa'ee ummati waa'ee koo wanta beeku hin qabu. Waa'ee mana keetii keessa koo namni beeku hin jiru maakiyye. Abbaa manaa keetii situ beeka baqa. Obbolaan kee beekuu hin danda'an waan mana kee keessa wanta ti goote jechuudha. Ummati maal beeka na wajjin bulamoo na bulchamoo maalitti beeka waa'ee koo ummati. Maakiyye dhiisika. Udaan jedhinaan ja'a boodee masii maqaa akkanatti guys. በጣም ያስጠላል ምን ሆናችሁ ነው አስተግፍሩላህ አይ በቃ ገለቶሚ አጥታ ቤቱ አንቆ ቤቁ ነምኒ አንቆ ቤ ሆጀታ አንቆ ቤቁ ሞሰይሳ ሆጀታ ሲገሬ አኩ መስቴ ቶሎ በለስ ሆጀባ ላ ገፈዱ ኮንሲ ጡሙራ ፎሎ ባኪ ዴቢ ሲመጀመሪያ ረቲ ፎሎ ባኪ ዴቢ ዋንቲ ሲኒ ጀቹ በርባዱ ኡመቲና አረፍሲታኒ ነሞታ ኩማላማ ፊ ዲበሰዲ ሚሊዮን ድሪባ ጎታ ሌንጫ ቀረንሳ ሰኝ ሌንጫ አከተ ኡበዳ waggaa dhufu immoo yookaan waggaa shananarraa anatu muummicha ministeeraa Itoophiyaati kana fudhadhaa hundi keessan. Aboo gaafa san dhumaa shuguuti gaafa san shuguutumaan of ajjeesna nuti gaafa ati xiqlaa ministeera taate faa nuti mee deem obboleessa kiyya nagaatti galatoo. Ndee namni udaan nyaate gaafa nu bulchu nuti hin morminu hin qabsoo ofuma ajjeesna beekuma jirutti xaap jennee of ajjeesna jechuudha. Ofuma ajjeesna guys.